አድራሻዬ መስቀሉ ስር ነው። አድራሻዬ መገኛዬ መዳኛዬ መፈወሻዬ እኔስ በአደባባዮቹ መዋል ማደር ይሻለኛል። የአምላኬ ክብር ሲገለጥ ውስጤ ልቤን ያረካኛል። ከእሱ ጋር መኖር መርጣለሁ። የእሱ ክብር በሞላበት መኖሪያዬ አድርጎታል። እግዚአብሔር በሚገኝበት ደስታዬ በጌታ ሙሉ ነው። ከእንግዲህ ምንስ ያሸኛል? በምድር ከሚታየው የአባቴ ክብር ማርኮኛል። የምድር ዝና ከበሬታን ኃላፊን አውጥቼዋለሁ። የአምላኬ ክብር ባለበት የኔስ አገር በሰማይ ነው። አዎ ቃሉ እንደሚና ጆቻችሁ ከፍ ለኔስ ማረፊያዬ ጌታ የዘላለም መኖሪያዬ ክብሩን አይቼ ጠግባለሁ። መንፈሱ ፈሷል በላይ ከእሱ ጋር መኖር መርጣለሁ። የእሱ ክብር በሞላበት መኖሪያዬ አድርጎታል። ጭብጨባ ጨምሩና ለኢየሱስ ደስታዬ በጌታ ሙሉ ከእንግዲህ waaqayyo nuti sana fayyina arganneerra jireenya arganneerra waaqayyo irraa immoo attamitti garagaalla waaqayyo nu argisiise fayyina nu argisiiseera ittuma jijjinnee wangeela kana wangeela ittisuudhaan baay'ee rakkataa ture. Ijoolleen qaba kun akkana baadiyyaadha kanaatti hin galee achitti dhuunfis immoo galata waaqayyoo malee waaqayyo immoo itti ari'atama keessa dabarree as geenyeedha. Nus itti ichinee keessa dabarraame. Waaqayyoon dhuma keenya gargaara. Ergaa isaan ka'an sagalee waaqayyoo soomaaf kadhataa fuula waaqayyo durachuudhaan hin mo'amaa. Haati koo akkuma isaanii 61 gara murattee gooftaaf fudhattee baroota sana keessatti bara rakkisaadhaa isheef hin mijannee kiristaanaan kun abbaa koo wajjin waliin taane yeroo muraasa booddee sababii amantii abbaa koo wajjin gargar ba'anii naannoo ani gooftaa sirrii kanan bare naannoo 75 981 bakkee Turfoo jedhamu naannoo Bariisootti Koleessi tokko mana dhaatii galee gammachuu guddataa dhamaa galgala gaafate isaas bultii dhalamaa guyyaa isaa sagadoollee waaqeffannaa irratti jirroo kaadiroonni dhufanii mana sana keessatti akkuma sagada raawwannee rasaasni dhuka'ee obboleessi gammachuu sunis baal saraabtiidhaanis dhukaasee dubbiin baay'atee guyyaa gaafasii
naannoon sun eegamaadha. Isa baabaalii kan ta'e abbaan keenya tokko cufaa jira waan ta'eef mana dhaabullee manadhaa sana keessaa irraa booddee surree keessa sinirraa baafnee safarantiin sinitti maxxansinee booda dabaabii sin agarsiifnadhanii achi jirru inni immoo akka carraa ta'ee rakkoo ta'ee galgala wajjin gallaanaan jedhe galanni waaqayyoof haa ta'u. Galgala gaafa inni nama keessaan waamee daldura qawwee baadhoo daldura deemedhoo inni kun dubartoota keenyarraa samataa adeemsitedha. Sanu rakkisedhaan gadhiifnuu jedhanii turanii. Akkasuma roodhaan nu rakkisaniiru guyyaa biraa kan isaanii mari'atamee ragaa naatti dhuma waan ta'eef hammaan galladhee naftatee galanni gooftaaf haa ta'u. Gannuma sana tajaajilaa wangeelaa odeessa keenya amma bishooftuu kan jiru labataa gosa wajjin iddoo sadii dhannee iddoo arfeffaatti galgala guyyaa soomaan sagadaan oollee galgala immoo sagantaa namootaa jira. Akkasumas manatti naanna'anii namoonni torba tokko inni nama gara Jiddaa dhufee nama biyya keenyaa miti hayimaanotii fidee dhufee waan haaraa biyya keenya ta'ee naannoo Somboo Beendoo mana boodiif Tukumaatti isaanis utuma nyaata nyaateen marsanii karaa baanu dhabnee waaqayyoon wajjin taa'afattuu baanaadheen shaantaasaa fudhannee galmee amantootaa jira. Namni lama karaa garraa namni sadii karaa gajjallaa ati warra karaa gajjallaa ilaalee ani warra karaa garraa ilaalaanne waaqayyo ija isaanii jaamsee nuu beekara biyya keenyaatti jalaa baanee galle. Ameen. Jira Yesuus. Jira Yesuus. Jiraataa. Dubbannees illee sinjinuu gadaduu faallaa. Ani amantii koo yeroo adda sidaasee keessa nyaatuma ni jaallatanii xinnoo dhala namanuu ijoollee sadii ta'ee namannee ga'uun sandee kan immoo rakkina keessaa waa'een bilisummaan jiru waa'ee seexanaaf foqqoquu malee waa'ee seexanaaf maraaxaa fuudhanii isaan mana waaqayyootti jilbeeffachuu dadhabu kan foqqoqanii daa'imanii seexana waaqessan malee bilisummaan hin jiru. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Ani sababa miidhaa kana mana torba jaale. Tolchaaf seexanaaf tujooruu galanni Yesuusiif haa ta'u. Mana sadii gannee arfeffaatti maammoo ulfaa'ee dhaqatanii arguma guyyaa sanbataatti nagalchan. Gaafa sanbataatti nagalchanii dafinoo torba baadumtaa qabooti qabamee facaasaa qate. Gaafa hindee keessaa fuudhanii mana biraa nageessan. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Lagana mana dhiibnee dhannaa otoo akka bu'aasii dhaatamnu maammoo dhalee deebeen abjuudhaan argaa. Namni immoo dhaqee abbaan nagaraa faatun dhaqanii amananii galanii sawwaakaan harka dhiqatanii nyaatu baaduu nyaatanii midhaan hamaa oolaniyyuu galanii masoofitti caccabsanii saasa wareeganii dhalatanii nyaatanii bilisa ba'anii jiraataa Yesuus. Amma ani kee isanii mana gatee dhaqee mana biraa quuqaan na qabeenyaan dhukkubsadheen duufe abjooddoodheenaan bishaan tulluu irraa burqa bishaan sun immoo abidda qaba. Amma tumana deemu dhaqee galaana tokkotti ga'e galaana keessa akkam Yesuus hin jedhe sadhanne immoo ani Yesuusidha kootu se'e kun akka riqicha nana sibiidha dilbidha asirra gori gadi asin goriin hin gubadhaa. Garanii tokko akkasicha kunoo meeshaa sibiilaan godhan kan argitanii jiru. Garanii pade utuman akkasa deemuun dhaqee pade korona achi damma qindooyi warri keenya. Garanii waaqayyoof haa ta'u. Isuma kana isa kana fuudheen bade gagiifti guddaa raarsu. Maammoo gatee namni immoo nam tokko mororrii aryanii nan nagatti kadhata. Maqalaa jaanoo fadee ni sagale. Giifti guddaa raarsuun dhaqimmoo amma badee dhaqatte. Innaan faarfannaa gaafas faarfatan. Hidhuu jalan kootiin jallisaa caffeedha. Dhaalluun hin sagadin barrisaa darbeera Yesuus si dhufeera fayyisaan nafseedha. Amma achi galee midhaan kooduu haqa warii keenya immoo sagaduu iddeen dhaalluun. Amma kudhaafna iddana gaasa galeen arguu tokko jala dhaqattee dhaamsa sagatu irraa godhu. Dhedheede tattaanu. Fayyaa baadhee dhufeen du'aa baadhee galaa edeen gannaa warra kooti. Amma midhaansuma gaafa sagade lammata ittiin deebi. Lammata mana siin qayyarani galanni Yesuusiif haa ta'u malee. Inni gaafa amma tuloonni kun isuma gaafa dhedheede lammata hin deebi. Yesuus gooftaa. Amma gaafa sillaasee keessa immoo wangeelum taabadu. Dheenxeerumtiin jiraatiin dheenxoonni immoo yeroo isaan akka jedhani tokko kan namatti gufatus hin jiru. Abaluun beekoodhu malee abaluu beekadhe walitti gadduun jiru. Abbaan manaa dheessuun akkas ta'e beeka rafaa. Abbaan abaluun beekoodhu malee kana na godhe hin jedhani. Warra abbaan manaa malees waaqaatu mana ijoollee moo baasanii ayyoo sana. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Wangeelli moo maal jedhu? Beekte dhumti
kun abadu wangeelumti kun abadu waan tokko immoo keessumaa maal godhu miilaan an kakattan yoo ta'e miilaan barbeela keessa kaanii kan galchaadha nu warra keenya keessaa nama taban namaatiin koo dhufte adaraa seedarii koo ijoollee kee kanan gattaati adaraa dhiisii dhugee abbaan koo immoo biyya adaraa daallasoo maqaan hin balleessini adaraa dhuge ayoo shaamuuta yoo nate maqaan kee bada aanoo hin ari'atama namni yesuus nama ni jedha ana mane waan tokko qabaatine amana keessan kan miidhana dhumad galanni yesuusiif haa ta'u miidhana sashee qulqulluu diddeeqeentota fiixoo baananitti akkas kun akka ta'anii jiru gaafa kan kamisa inni nutti gaafa tokko keessa dhaqe gaafa ni duu fuudhanii awwaala ta'an yeroo daaraa dhufu samba guddaa nutti qophaa'uudha fiixoo nuu baasu abaloo dhugeeraan dhufu abalootti saganneen nanuumo maaliif yesuus gooftaa nuti dhaabatee keessa kutimiti utuu seenaa isaa gadi buusee odeesse yesuus gooftaa kan inni dhaabe kan buqqisu jiru laataadha yesuus amma gaa kamisaas magaalaa dhufu inni nuu dhufu ati sira bosone warra nutti gaabi shaabalee fuudhee so eewuti nu obaasan qasamba guddaa yesuus jiraata haalleluuyaa maaliif teesseetu siyooti namoonni baay'een dhannee qunnaan boonu dhannaa basaan qabnu dhannodhanii manatti dhugan amma gaafa torbee nama qabu garuu yeroo sin fudhata siniif immoo barumsa innaan nam tokko moon sagal yaayyue ani nama nan taajjabe haadha manaati manaa dhuge dhaqee qunnaan buusu ani waaqayyo waaqessuudhiisi kajeellaalee taanaan kan qabanitti cimu namichi kun eddeesi amanee utuu waldaa keessa daa'imutti qophaatan maaliif taajjaba jira yesuus akkasitti baay'ee isaalleen fixuyyuu deebee maalidha wangeelli immoo yeroo ada sillaattisee keessa walitti sisin qabu anarratti moo'i kan jedhanis harkaan baasu wangeelli biyya maali wangeelli baay'ata mana keenya irratti yommuu kan qabnu jaargaa qabootii kanatti biyya beektote kabba bu'ee galgala machiin gala humna ni kennu isatti garaatti baanee argatti baanee akka jedhu maali kun immoo otuma hin jennu darbiin dhufee narratti biqiltuu ta'e walitti qabamee arginu innis maal godhu dhiinuma ta'e garuu yesuus hunduma isaa keessa nu dabarsee kunoo nammaa moo maaliif ragaan nammaa moo akkan adeemne akkan jennetti baradhuma wangeelli biyya lafaarran guutu waaqessuu fakkaatanii bifa waaqessuuffatu jedhee dubbate nama ragaatu wanti nu hin dhageenye jiru gaadhin fayyadaas kun immoo milkiita dhufu ilma namaati jedhe malee jira yesuus jireenya caaliyoosatti jiraanne malee yookaan akkuma ni dubbata wayyoo guyyaa sanaaf akka ciniinsuun dubartoota qabatuutti kana booda isaan qabataa'e sagalee waaqayyoo dhaga'uu duwwaa kun tarii gochuusa waaqayyo jaalamuun habaayisu ani dubbadhee yuufit waa'ee mana hoteelaa sammuu kennu ani mana kana keessa haroonni sagalee dubbadheettise lafanni na fide deemi na fide eddeemi sommuunti lafaatu hin jiruudhaan maati jira qaadduuta sagada ishee kana akkas godhee saakaama seena godhee itti dhalata yesuusi nama yookiin isaati inni gaarichi ni tuni akkuma isaa qajeeleensi ishuu fedhee darbuu ta'e akka maayuuka yesuusiin hin jiru inni kunoo akka kanaatti sagadanii jilbaatinuka oofum ana waan ta'ee yaaduusa tuni akka qilleensi ishuu fedhee darbuu godhe waaqayyo ana illee gadu ana illee boobis inni sun qomoodhaan akka waaqessanii kun sadiidha saawwan coomammaa kan fakkaatu jabboonni isaa jabboonni qotiyyoota ammaa fakkaatu kana akka malee namni kan yesuusiin jedhu ofii isaa gadoo deema fudhatee jennaan amma dhaloonni lafa dhufee kun waraaniyyuu haata biyyi keenya qilxu maalirree waliin oolu sababa seexanaan kan jaaroodhaan kan jibinaadhaan kan baalfiiloodhaan isatti jira malee dhaloonni akka waliin oolu kunoo gooftaan waan dubbatu hundumaan nu agarsiiseera ani immoo dhaamsan isin hin dhaamu ana akka kooxana caalaa jedhee yesuus otuu sokkee nan gammadanatti fakkaata maaliif sakeennaatti natti dhaga'ama sagammachuu kana sicha kun akkasitti haanii jilbeeffachuu dadhaban kana waan allagatti dhaga'e waan wangeelumtaa wadhan sagalee waaqayyo mana keenyatti sagalee malee waan isa dhaga'e tokko namalee cubban funanan gadi dhiiginaan jedhama maaliif akkuma kuni ta'e inni teellaa isheen ji'a ja'a waggaa sadii namaa geessifte jiraataadha yesuus waan fedhe irratti waan fedhaafu jireenya biyya lafaatti waan ta'e mana waaqayyootti qarrifadhaa akka kooti mana waaqayyootti xumuradha jireenya biyya lafaa yoo ta'e kun hundumtuu yeroo eegamalee gullee madabataa gubanne ristiin qarmasirra qooda koof
Anak kemana kau mau? Masa kalian yang fit bari dah hai nangkau. Garan dia susi kata. Garan